qaroon ijaa hin goomtu tiisaan uumaa ta'us aaraa fi wantoota ija miidhan irraa sababa if eeggannoo godhuu fi qulqullina ijaa eeguun murteessaadha. Ijji keessan mooraan haguugameera. Sababa moora ijaatiin ijaa dhukkubsattanii arguudhaaf rakkattaniittu. Sababa rakkoo garaagaraa fi maallaqa dhabuudhaan wallaansa ijaa dhabdanittu. Maarree furmaanni isiniif dhufee jira. Dhaabbanni tola oolaan Zafred Hallows Foundation jedhamu waajjira fayyaa godina Harargee lixaa wajjin ta'uudhaan lammiilee ijji isaanii moora ijaatiin haguugamee dhukkubsatanii fi akkasumas arguudhaaf rakkataniif tajaajila wallaansaa baqaqsanii yaaluu moora ijaa bilisaan kennuudhaaf qophii isaa xumuree isin eegaa kan jiru ta'uu yommuu isin ibsinu gammachuudhaani. Kanaafuu namoonni ijaa dhukkubsattan kan sababa moora ijaatiin arguudhaaf rakkatan hararraa jalqabdanii gara hospitaala waliigalaa Ciroo dhufuudhaan calallii fi wallaansa moora ijaa baqaqsanii yaaluu bilisaan kennamu kanarraa fayyadaman dhaamsa keenya dhagayaa dhageessisaa maatii ollaafis himaa. Kottaa yaalamaa dhukkubsataa manaa fi ollaa jiru bilisaan fidaalchisaa. Ergaan kun dhaabbanni tola oolaan Zafred Hallows Foundation jedhamu waajjira fayyaa wajjin ta'uun kan isinii dabarseedha. Qaroon ijaa hin goomtu.